Ashamaar kafuunee akka murtoo hordoftoota fi daawwattoota GMN irraa oduu isinitti hima oduu galgala kana qindeeffachuun kan isinitti himu ani Misraa Bayyaani. Jalqaba irratti hangafoota oduu isinitti hima. Raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa fi faayidaa biyyoolessaa Itoophiyaa eegsisuuf ga'umsa olaanaa qaba. Fiildii Marshaa Biraanuu Juulaa. Yuunivarsiitiin Maqalee barattoota sagantaalee garaagaraa leenjisaa ture 2000 ol eebbisiise. Sagantaa cufiinsa goobee guyyaa har'aa geggeeffameera. Yaa'iin ministeera daldalaa qaxanaa daldala bilisaa idil Afrikaa 15ffaan taa'amaa jira. Kunneen hangafoota oduutii amma bal'ina oduu kennaa isinitti hima. Raayyaan ittisa biyyaa birmadummaa faayidaa fi biyyoolessaa Itoophiyaa eegsisuuf ga'umsa amansiisaa jiraachuun itti maajoor shuumii waliigala raayyaa ittisa biyyaa fiildii Marshaa Biraanuu Juulaa ibsan. Giddugalli leenjii loltoota hursoo qondaaltota waraanaa eebbisiise. Fiildiin Marshaa Biraanuu saganticharratti haasawa taasisaniin eebbifamtoonni beekumsa dandeettii fi ga'umsa hooggansaa fi isaan ga'u horatanis jechuunis dubbatan. Sirna eebbicharratti itti maajoor shuumii waliigala raayyaa ittisa biyyaa fiildii Marshaalee Biraanuu Juulaa pirezidaantii naannoo Harar obbo Ordar Badrii kantiibaan bulchiinsa magaalaa Diredawaa Kadir Joharii fi hooggantoonni olaanoon raayyaa ittisa biyyaa irrattis argamanii jiru. Yuunivarsiitiin Maqalee barattoota sagantaalee barnoota digirii jalqabaa lammaffaa fi sadaffaa barsiisaa ture 2011 eebbisiisee jira. Kanneen keessaa gameewwan wal'aansa injinariingii, saayinsii uumamaa fi teekinooloojii kan baratanis jedhaman. Eebbifamtoota kana keessaa 1950 digirii jalqaban kan eebbifaman yoo ta'u, kan hafan digirii lammaffaa fi sadaffaas jedhamaniiru. Dabalataanis eebbifamtoota keessaa dhibbantaan 28 dubartoota akka ta'es ibsamee jira. Sagantaan xumura ayyaana goobee naannoo Hayaat bakka Booshaalee Goojjoo jedhamutti bifa ho'aan geggeeffamee jira. Ayyaanni goobee kun dargaggoota Oromoota fulbaana tokko irraa eegalee hanga 16tti kabajamaa kan tures ta'uu ni yaadatama. Sirna xumura isaa guyyaa har'aa geggeeffamee kan jiru yoo ta'u, sagantaa kana irrattis qaamolee garaagaraa argamaniif qalma qaluunis waggaa dhufuus nagaan nu haa ga'u jechuunis kadhatanis jedhama. Ayyaanni kun ummatoota Oromoo fi artistoota biratti bakka guddaa kan qabus yoo ta'u, aadaa fi duudhaa Oromoo guddisuu keessatti gahee guddaa qabas jedhameera. Yaa'iin ministeerota daldala biyyoota miseensa qaxanaa daldala bilisaa ardii Afrikaa 15ffaan galma walgahii gamtaa Afrikaatti taa'amaa jira. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa Dr. Kaasahuun Goofee Wayitaa kan akka jedhanitti yaa'iin kun kallattii Afrikaa waluma bu'aa qabeessa taasisaa agarsiisuufis rakkoo furuufis dhimmoota ijoo irratti hirmaachuufis ni dandeessas jedhan. Mariin kun muuxannoo walii qooduu fi furmaata qabatamaa gara jijjiiramatti geessuu akka baasuu fi kan gargaaru ta'us himaniiru. Itoophiyaan hirmaannaa seektara dhuunfaa investimentii kallattii alaa fi dijitaalaa tiraansformeeshinii jajjabeessuuf riiformii guddina irratti xiyyeeffattee geggeessaa akka jirtus ministeerichi dubbataniiru. Qaxanaan daldala bilisa Afrikaa tajaajilaa fi daldala meeshaalee gabaa waloo tokko uumuufis carraa guddaa fiduus ibsa biyyoota miseensota jidduutti daldala si'ataa industiriyaalaayzeeshinii ijaaruufis carraa bal'aa kan uumus jedhame. Itoophiyaan tumsa Afrikaatti taasifamu kamuu irratti mirkanaa'uuf wabii nyaataa industiriyaalaayzeeshinii fi ijaarsa dinagdee biyyoota miseensa waliin qabdu qoodachuus akka qabdu ibsan. Ayyaarbaasiin tumsa daandii qilleensaa Itoophiyaa waliin qabu cimsee itti fufuu fedhii qabaachuu ibse. Dhaabbanni Ayyaarbaasii tumsa daandii qilleensaa Itoophiyaa waliin qabu cimsee kan itti fufu ta'uu pirezidaantiin idil addunyaa dhaabbata Watar Vaanii ibsaniiru. Ayyaarbaasiin daandii qilleensaa Itoophiyaa Afrikaan jalqabaa ta'uu hariiroo waliin waggoota dheeraa qabaachuus ibsaniiru. Afrikaa keessatti qooda gabaa guddaa kan qabu daandiin qilleensaa Itoophiyaa dhaabbaticharratti xiyyaara ajajuun isaa hangafa ta'us kaasaniiru. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa kanaan dura xiyyaara E350 hanga 900tti eeruun amma immoo xiyyaara ammayyaa 350 hanga 1000tti bituun isaa karoora daandii qilleensaa milkeessuufis kan deeggaru ta'us dubbatan. Dhaabbanni Ayyaarbaasiin fuuldurattis tumsa daandii qilleensaa Itoophiyaa waliin qabu cimsee kan itti fufu ta'us ibseera. Egaa hordoftootaa fi daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qindeeffanne asumarratti goolabna. Qophii hafan GMN irraa itti fufu gama kootiin nagaan.